Eegala. Ayyaanni kata guyyaa irraa keessan jaallan eebbifamtoota kaafamtoota waraana bilisummaa Oromoo ammaa kaasanii immoo miseensa waraana bilisummaa Oromoo kan dhufee ta'ii gagageessanii naan jedhugaa silaa namni barnootaa dhaqee jaalatee immoo biyyasaa jireenyasaa maatiisaa sabasaa jijjiiruu fi hojii qabatee miidhaa nyaatee akkasitti beekaa gagageessa isa jedhanii ammoo nuti kana irreen jiru har'aa garummaatu harkaan qabaa garummaan bakka yoo mootummaan dhuga gonfatee jiru yeroo dheeraa waggaa 200 ol du'aa nuti nurraa dhaabbannee suuraa qolachuuf fi kan tokko keessanii jiraatiin hubannoo qabaatanii gabummaa kana jalaa bahuu fi falmachuuf jecha gara miseensa waraana bilisummaa Oromoo ta'uu daandii tokkitti hiree tokkitti sabni kun qabu afaan kan qawween daboome dhiigni dhugabeeffatee karaa nagaa beeku aangoo barcuma siyaasaa karaa waraqaa baasachaa walii dabarsee shan waan filatetti wal bulchuun hin jiru aadaa san hin jiru kanaaf karaa dhiigni beeku karaa waraana bilisummaa
Injifannoon ni kan ni dhufa. Turre jaalalli kan tattaaraan ni kalmaan ni keenya.